Kabajamtoota hordoftoota televiziyoonii ONN sochii waraanaa mootummaa TPLF EPR yookaan walumaa galatti mootummaa Itoophiyaa jedhee ofiyaamu keessatti bara 2006 kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1998 taasifame baay'een keessan ni yaadattu. Sochiin kun sochii guddaa, sochii uummata Oromoo dammaqse mootummaa EPRDF rifachiise ture. Sochiin kun ilmaan Oromoo wal ga'uudhaan wal ijaaruudhaan waraana keessatti jechuudha. Qondaalonni waraanaa gurguddaan dhiittaa saamicha uummata Oromoo irra gahaa ture balaaleffachuudhaan kan qindeessan ture. Sochii kana qindeessuudhaan adda durummaadhaan kan socho'aa ture tokko Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kutaa waraanaa mootummaa EPRDF keessatti jechuudha. Kutaa waraanaa makaanaayizd jedhamee beekamu barsiisuudhaan hoogganuudhaanis nama gaggeessaa turedha. Achuma keessa taa'ee digaa kan qondaalota waraanaa gurguddaa yeroo sana akkuma yaadattan jeneraalota hedduu of keessaa qabu kan citee biyya kanarraa waraana hedduus fudhatee gara Eertiraatti ce'ee keessaa tokko kan ta'an. Egaa sochiin sun sochii guddaa, sochii mootummaa TPLF EPRDF rifachiisee fi miidhaa gurguddaa ilmaan Oromoo hedduurran akka geessisus godhe keessaa tokko. Sochiin kun ilmaan Oromoo miidhamanis hin dhaabbanne kunoo sadarkaa amma irra jirru kanarraan nu ga'eera. Haa xinnaatu, haa guddatu, uummanni Oromoo ilmaan isaatiin balbala wayii saaqaa jira. Balballi kun saaqamee banamee bakka uummanni Oromoo silaa barbaadu gahameera jedhamu baatus sochiin kun sochii lafatti hafe hin turre. Sochii kana keessatti namni hirmaate kun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jechuu kiyya qindeessuudhaan, mari'achiisuudhaan, gaggeessuudhaan ergaa waggaa tokko asii mana hidhaa ture. Egaa balballi saaqame jedhamee adda bilisummaa Oromoo hooggansiisaa jechuudha. Biyyatti deebi'ee dhaaboleen biraas biyyatti deebi'anii jiru. Egaa isaa fi jaallan biroo miseensonni adda bilisummaa Oromoo qondaalonni jechuudha. Waggaa tokko oliif kan hidhamanii mana hidhaa jiran hedduutu ture. Inni immoo addatti sababa hin beekamneen magaalaa Finfinnee waajjira adda bilisummaa Oromooti ba'ee innaa deemutti qabamee hidhamee waggaa tokkoof mana hidhaa ture. Guyyaa lama dura bahee jira. Koloneel Gammachuu maaliif hidhame? Akkam ture manni hidhaa kan jedhu waliin yoo turre kan dhaggeeffattan yookaan kan isarraa hubannu ta'ati haga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhuguma dubbachuudhaaf sila oduu danda'amee torban tokko torban lama booda yookaan ji'a booda illee si dubbifnee baay'ee gaarii ture, baay'ee natti tola ture. Haa ta'uti immoo bahuu kee dhageenyaan uummanni Oromoo nu dubbisaa mee akkam ture jedhanii suuraa tokkos maxxanseen ture. Suuraa ennaati waajjira adda bilisummaa Oromoo dhaqxee hayduree adda bilisummaa Oromoo fi akkasuma ana waliin illee kaate tokko fuula Facebookii ONN fi fuula Facebookii dhuunfaa kiyyaa irratti illee maxxanseen ture. Nama baay'eetu gaddi guddaan akkatti dhaga'ame dubbachaa ture. Gammachuu isaanii ibsachaa jechuudha. Hidhamuu keettis akkasuma namni baay'een akka gaddaa turee fi akka nu gaafataa ture. Nullee amma dandeenyetti stuudiyoo kanatti anuti mataan kiyya yeroo lama sadi namoota keessummoota yaamnee mari'achiifnu waan adda addaa kaafnee maqaa keellee maqaa yaazoo kabbabaallee kan akka kaayyoo fufaallee kaafnee waan adda addaa kaafnee dubbachaa turre. Sababni isaa maali? Jaallan kun dhufanii erga biyyatti deebi'anii qabsoorra turanii yeroo bara dheeraa maali hidhaan kun jennee kaasaa turre. Haa ta'uti egaa wanni kun naanna'ee maali kan jedhu kasirraa dhageenyu ta'a waan ittiin himatamtee fi akkam akka ture.
ani asumaan dhiifama kanan si gaafadhu daawwattootuma keenya gammachiisuuf malee fedhii kiyya ta'eetii miti kanan istuudiyootti si affeere. Maaliif hoo jettee qaamni keetu hin dubbata. Mana yaalaa dhaquu qabda. Waa'een nagaa keetis akkasuma beekamuu qaba. Boqachuu qabda. Malee baatee miidiyaa irratti kanatti ta'e sanatti ta'e yerootti jedhamuuti guyyaa lama erga baatee erga ol agarre. Kanaaf mee akkuma walii galaatti maalirraa akka calqabnu sin beeku ani homaa waan barreeffadhee dhufee sin qabu waraqata adiidhaa maqaa keetiin ala homaa waan harkaa qabu sin qabu waan si gaafachuudhaan qophaa'ee sin qabu garuu akkuma walii galaatti uummanni erga gaafatee maaliif hin dhiyeessine kanuma jedhuufanii asitti si affeere gara gaaffii keenyaa gara haasaa biraatti odoo hin ce'in yookaan mariitti hin ce'in waanuma fuula feesbuukii keenyaa ONN fi fuula feesbuukii dhuunfaa kiyyaa irratti yoo dandeenye Koloneel Gammachuu kan jaalle gammachuu hin dhiyeessina waan jenneef namoonni yaada isaan si gumaachan si dubbiseetan sana booda gara ammasiin jedhe kanatti ceena. Kanaafuu guddaa galatoomis siin jedha dhufuu keetiif. Galatan dhabe. Baga gammaddesi egaa kanaan deebitee immoo yaallanitti si make. Namni fuula feesbuukii ONN irratti namni Caalii Gaaddisaa jedhamu ani garaan koo hedduun gaddee dhalli Oromoo tokko yeroo Oromoon aangoo argatee biyya bulchaa jira jennee yaannu kanatti akkanatti wal daraaruun kun sirrii mitii kan jedhu kaasee baga rabbi si baasee jedheera. Namni Lalisaa King jedhamus happy to see you gadhiifamuu keetitti jechuu isaati. Namni Fayyisaa Magarsaa Gaarii jedhamu goota koo baga nagaan baate bifti kee yoo huqqate iyyuu kaayyoon ati hidhamteef sun bilisummaan saba keetii ni mirkanoofti kan jedhu kaaseera. Baay'ee dhagaa kun kuma hedduudha kana lakkaa'effitu hundumaa guddifnee isaan galateeffanna. Koloneel Gammachuu kanarratti yaada uummanni sii kenne hundi isaatu gammannee irraa rakkoo sirra ga'ee ifatti mul'isa bifti keetu kan jedhu baay'inaan kakaasanii tokko immoo gaaffii maaltu sirra ga'ee maal ture akkam ture haalli naannoo sanii kan jedhullee kan kaasan jiru. Walumaa galatti namoota gammachuu keetiif asirratti waan nu barreessan kanaan maal jetta sana booda gara ta'anutti ceena. Ulfaadhu wanni warra asirratti gammachuu isaanii ibses warra ni cinaa dhaabbate yaadaanuu qaamaanuu hunduma isaanii galatoomaan jedha. Baay'ee nama rakkisne nama baay'eetu nu faana rakkate. Isaan kun ulfina qabu. Walakkaa ufiif jedhanii godhani. Ufiif jedhanii jechuun koo Oromoon kabajamuu qaba. Miidhamuu qabu jedhanii achi keessatti ilaalanii godhanii. Walakkaa immoo nuuf yaadanii rakkatanii akkasitti rakkatanii nu faana qaamaan kan nu faana rakkate baay'eedha. Yaadaan kan nu faana cinqame baay'eedha. Isaan kun hundi ulfina qabu. Galatoomaan ittiin jedha gabaabsee dhuma. Koloneel Gammachuu mana hidhaa kanatti si qofamoo ilmaan Oromoo jiran hedduudha. Warri dura gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya kana seenu dargaggeessi Oromoo baadiyyaadhaa bahee Finfinneetti simachuuf amna gaafa eegalu Oromoon Finfinneen seenu ka jedhu mormiitu ka'e quba qabdu natti fakkaata. Mormiin kun Finfinneedhaa duuba deeggarsa siyaasaa akka qabu garuu immoo sochii duriyyee ka fakkaatu. Qaamaa fi qabeenya illee miidhaa kan irra geessise lubbuun namaa kan itti gaaga'ame dargaggeessi Oromoo humnaan cabsee Finfinnee seenee dhaaba isaa simate. Gaafa kana
nageenya eegsisuu jechuudhaan mootummaan nama baay'ee to'annaa jala oolchee shororkeessaa jedhee himate. Inni kun amma waggaaf ji'a 3 waggaaf ji'a 4 ta'eera amma bakka amma jirru kana. Bara kana keessatti yeroo yeroodhaan mana murtiitti deddeebisaa turanii warri Oromoon Finfinnee akkan seenne ittisuuf jecha lubbuu namaarras qabeenyarras gaaga'amaa geessisan hunduu bahaniiru. Warri Oromoo ta'e inni seenna Finfinnee nu dhowwuu hin dandeessani dhaaba keenya ni simanna warri jedhe namni 108 shororkeessaa jedhamee amma Qilintoo jira. Amma kan amma nama 108 kuni warra nu duraati. Gaafa duraa nama 400 ol. Nama 400 ol kana keessaa warra Oromoon ta'in hunda baasan. Keeziinsaa ilaalame otoo hin ta'in sanyiinsaa ilaalame hiikame namni. Sanyiinsaa ilaalame hiikame. Warri Oromoo ta'e immoo keessumaa ijoollee burraayyuu irra guddaan ijoollee burraayyuuti. Dhaaba keenya ni simannaa Finfinneellee nu dhorkuu hin dandeessanii warri jedhanii walitti bu'iinsa kana keessatti qooda qabu jedhamanii warri himataman immoo namni 108 ammayyuu mana hidhaa jiru. Qilintoo jiru jechuudha. Booda kan keenyatu itti aanee nama 43. Nama 43 kana hundumayyuu abaa'oo nama 42 abaa'oo jedhanii gaafa nu himatanii anaa Jaalkaayyoo Profeesar Bayyanaa Ruudaafaa ijoolleen kaa'imman gaafa qabaman umriin isaanii waggaa 18-19 ka keessatti argaman manguddoon akka Mo'aa Abdiisaafaa keessa jiran manguddoon akka waggaa 70 Abbabaa Maammoofaa keessa jiran namni 42 abaa'oo jedhamee yeroo himatamu waanuma abbaansaa waraana bilisummaa Oromoo tureef abaa'oo jaallataniif dalloo mannaarraa immoo baadiyyaatti qonnaarraa qabamee Adam Jamaal ISS jedhame qofaatti himatame. Sababni qabameefi garuu Oromummaa. Namni kuni qonnaarraa ba'ee hiriyyaansaa tokko dirree dawaa namni jiraatu gaddi wayii isa ga'ee namni jalaa du'ee taaziyaatti yeroo deemu karaatti ukkaanfamee haadha manaa waliin adda baasanii fidanii nutti dabalanii IS jedhamee himatame jechuudha. Amma nuti isa waliin nama 43 turre. Achi keessaa ani ba'ee namni 42 ammayyuu achitti hafee jira. Kana gaa waan hidhaa sana waan shororkeessaa jedhamee kan himatamee jiru amma dhiyoo kana miseensoti ABN namni 13 himatame jechaan dhaga'e Kiristaan Taaddalika keessatti argamu kan hundumtuu Oromoo. Amma mana hidhaatti gaa atillee jirtaa kaayyoon jiraa ati hunda dursitaa ijoollee amma jette kabraayyuu sanaan ala jechuudha. Yeroo maakalaayii dhufnee sin gaafanne tokko nan yaadadha. Lakkoofsan qabu Oromoon achi wannoo jedhu kan natti manis hin jiru waanuma abaa'uudhaan wal qabatu kanaan baay'een isaanii hidhamanii jiran akkuma atu amma nu ibsite kana jechuudha. Ammallee abaa'uudhaan hidhamuun hin jira jechuudha. Inni akkasitti argitan suni sana dura waan ta'etu jira. Poolisoota Finfinnee keessaan hiriyoota baay'een qaba. Koomishineerichis hiriyaa koo ture. Carraa kanaan galateeffachuullee nan barbaada. Jeneraal Deggifee Badii koomishineeriin poolisii Finfinnee mana dukkanaa sanatti illee dhufee na gaafate. Firaashiillee gaafa duraa isatu naa bite jechuudha. Lafa nu ciibsan. Dhuunfaa isaatiin. Gaafa walii galteen asmaraa suni ta'uu didee lola labsanii Oromoo kan jiraataa Finfinneen fakkaanne sochiinsaa afaan Oromoo immoo haasa'u dargaggeessa qabaa ka jedhamu ajaja ture. Qabaati hidhaa ka jedhamu. Poolisiin aangoo kana qaba. Oromoo taanaan hidhuu danda'a. Ajaja mana murtii san gaafatu maaliin gaafatu. Akkasitti guuraa turan. Inni kaan immoo Oromoon seenee dafee hin ba'u.
itti dabalama malee kaan dafee ba'a. Fakkeenya tokko sii kenna. Keezii isaa abbaa isaatu fixataa. Jaal'amiin namni jedhamu namni dirree dawaa tokko Finfinnee ka jiraatu as naannoo Boolee Mikaa'el. Qawwee tokko waliin shakkamte jedhame qabame. Meeshaa waraanaa sirnaan ala qabachuu eeyyama kan hin qabne. Kilaashii tokko nama lama waliin qabame. Gaafuma sana namni tokko PKM 35 walii qabame Gondorii karaa Matammaa fidee as keella Inxooxxootti qabame achuma dhufe. Gaaf tokko dhufan jira kun. Namni kun Amaara. Fidanii mana dukkanaa na biratti hidhan. PKM 35 jechuun kabbaad materees jedhan afaan Amaaraatiin. Cibiraan mootummaa PKM 35 hin qabu. Sanaa gadi hidhannoonsa. Gaafa guyyaa sadii. Namni dhuunfaa qabatus miti. Miti. Karaa Gondar Finfinnee utuu seenuu poolisiin irra ga'ee qabee gaafa guyyaa sadii wabiidhaan ba'e jechuudha. Seerri nama kanaaf wabii eeyyamuu danda'an ba'uusaallee mormiin qabu. Seerrillee eeyyamuu fi danda'a ta'an beeku. Inni Oromoon kun baatii jaa hidhame. Kilaashii tokko qaban jedhamu. Lama ta'anii. Kilaashii tokko seeraan ala qabatanii jedhamani. Akkitti isin Oromoo achitti baay'ee argitan sababni inni kaanoo dhufe dafeeti ba'a. Oromoon hin ture tokko kana. Lammata maa'ikalaawwii sana achuma maa'ikalaawwiin cufne jedhanii cinaatti biraa bananiiru miti bakkuma turre sana. Erga ani baatii 8 achi taa'e. Baatii 8 keessatti naannoorraa Finfinneetiin ala bulchiinsa Finfinneetiin ala hidhamaan dhufee achitti hidhamu baatii 8tti nama tokko qofa Finfinneetti nama ajjeese Maqaleetti baqate ka jedhame Kiroos Micaa jedhamu nama tokko qofa fidanii hidhan. Kaan Finfinneetti ka hidhamu Oromoo qofa. Asoosaarraa fiduu, Beegiirraa fiduu, Jijjigaarraa fiduu, Dalloo Mannaatti fiduu, naannoo Amaaraatiin namni tokko dhufne ammallee hin jiru. Baatii 8. Naannoo Tigraay namni tokko Micaa ammaarraa kaafe ajjechaadhaan ka shakkame. Somaaleerraa, Affaarirraa namni tokko maa'ikalaawwiitti ni hidhamu naannoorraa dhufe. Naannoo isaatti mana murtiitti dhiyaatanatti fakkaata. Akka agarrattis akkasuma Jeneraal Tafarraa Maamoofaa carraa kanaan baga Rabbi isaan baase jechuun barbaada. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kooti. Naannoo isaaniitti ilaalamanii mana murtiitu achi jira inni kun sirna. Namni hidhamaa guuree federaalaaf kennu Oromiyaa qofa. Namni tokko qofaatu hidhame. Naannoo Tigraay qofa dhufeensi kaan hin jiru. Oromoo garuu Dalloo Mannaatii fiduu, Beegiitii fiduu, Jalduu fiduu, hedduma fidanii maa'ikalaawwii kana guutu. Kanaafidha baay'ata. Qooda federaalatti hidhamu naannoon akka kootaatti kavar godhe Oromiyaa qofa. Bakka biraatti namni dhufu hin jiru. Gaarii. Qabiinsi mana sana keessa jiru hoo maal fakkaata? Tarii akkaataan itti amma namni tokko asirratti kaases ergan fuula Facebook irratti maxxanse suuraa kee baay'ee gadde nama baay'ee boo'ee nama baay'ee gadda. Qabiinsa achi jiru maal fakkaata? Nyaata gahaa argachuu, bakka hirribaa gahaa argachuu waan silaa ilmi namaa yoo balleessellee seera to'annaa jalallee yoo oole mirgi silaa namni qabaachuu qabu numa jira. Biyyi kunis biyyi waan mallatteessitti qabdi. United Nations waan baasee fi waan irratti walii galameetu jira. Afaanin immoo miidiyaa irratti mootummaan haasa'us waa hedduutu jira. Si'achi kabraa fuutii maakalaawii sanittuu nama niinuu amma iddoo waa itti ilaalan muuzeemii ta'eeraa jedhameetu suuraa wayii maxxansaa turan. Garuu naannuma sanatti nama argina immoo akkuma atuu jette mee haala qabiinsa achi keessa jiru immoo naa ibsi. Tarii yoo kanallee boodan ibsa jette wanni ittiin himatamtan dura maal ture maali exact amma maalidhaan si himatan maal godhe siin jedhu. Dhiyaanneeyyuu mana waan himata gahaa tokko sirratti hin dhiyeessine. Gara kiyyatti yeroo dhufnu
Jaalbareen tun yaadatta Asmaraatti gaafa walii galteen sun eegalamu gara gama ABO'tiin technical advisor ta'een achitti argama. Akkan achitti argamu kan Jaal Daawudiin gaafate lamaan keenya iyyuu beekaa nuufis hiriyaa viidiyoos beekaa ABO's beekaa gidduu keenyatti utuu argame jedhan. Bareedaadha jedhanii Jaal Daawud faana fuudhanii dhaqanii achirran ture. Ergasiis wal argaan ture lammaadhaan yeroo adda addaa dhimma kanarratti haasa'uuf akkamitti gara fuulduraatti deemsisna walii galtee kana ka jedhu. Yeroo man'ani kana haasa'u cinaadhaan waan lamatu deemaa ture. ABO keessaa eenyufaa hidhaman ka jedhu marii tokko. Warra hidhuuf qopheessinu kana akkamitti propagaandaadhaan maqaa balleessina ka jedhamu immoo waajjira mataasaa danda'e. Kan miindaan kaffalamuufii jira beektee OPDO keessatti. Fuula Feesbuukii fi sooshaal miidiyaa irratti maqaa namaa balleessuuf sobuu qofaan namni hedduun kumaatamaan lakkaa'aman amma miti ka'ee galame durirraa jalqabee kan waajjira propagaandaa OPDOtiin hoogganamu leenjiin kennamee fi sobuu maqaa nama balleessuu leenjiin kennamee fi qabeenya uummataarraa miindaan kakaffalamuu fi eenyufa akka ta'an beekna. Maqaan isaanii nama guguddaa fakkaatu yeroo laaltu. Warri kun karaa tokko propagaandaa oofaa. Warri kaan immoo akkamitti hiina eenyufa in hiina ka jedhu deemaa ture. Isa kanaa anarraa eegalanii jechuudha. Gaafan qabamu sana akkan gaafas qabamu nan beekan ture. Walgahii irratti murtaa'e. Walgahii dhumarratti warri murteessan keessaa natti himani. Komaander Faqqadaa Raggaasaa ilma eessuma kootii itti bilbileen waamee har'a na qabu kanaaf quba qabaadhu jennaan haga si qabanitti si biraa addaan bahu wadeetu waliin deemnu innuu qabame baatii lama na waliin hidhame malee hordoffii warra sakuriitiitiin murtee poolisiitiin yakka waanan hojjedheef qabame otun ta'in murtee siyaasaa irra deddeebi'anii irratti mari'atanii kan Dr. Abiy faa quba qaban, kan Lammaan faa quba qaban, kan Dammallaash faa immoo hojiirra oolchan. Kan ammoo poolisoonni gaafa mana murtiitti nu dhiyeessanii daanyaan gaafa gaafatu warra sakuriitiitu qabee nutti kennee waan nama kanaan beeknudha. Ifatte jechuudha. Poolisoonni waan nama kanaan beeknu nuti balleessaasaa. Barreeffama kana kunoo akkasitti himadhaa kana jedhaati himadhaa jedhee kan nutti kenne sakuriitiidha. Kana caalaa waan beeknu hin qabnudha. Seera keessa hin jiru ta'e hin beeku. Daanyaan suni icciitiitu jira waan dhoksitantu jira yoo ta'e abukaatoon jaraaf jarri haa ba'ani. Anatti himaa qofaatti jedhee gaafate. Waan himnuu hin qabnu waanuma barbaadde murteessii kana nuun jedhanii kanumaan himadhaa nuun jedhanii. Poolisoonni qorattoonni. Waan barbaadde murteessiti. Icciiti kanaan ala waan sitti himnumaatu hin qabu. Warra tikaatu kanaan himadhaa jedhanii sabaaf sablammii walitti buusuu karaa cufsiisuu Oromiyaa guututti aangoota mootummaa ajjeesisuu baankii saamsisuu jedhanii. Maquma koofi kan afaaniin dubbata poolisiin achi dhaabbatee kan ammoo eessaa fiddee ragaa maalitti qabdannaan nuti homaa hin qabnu lama isaan poolisoonni nuti homaa hin qabnu warra tikaatu kanaan himadhaa nuun jedhanii baatii 4 akkasitti yeroo beellamaa nutti qabatanii seera shoror keessaatu aangoo kana kennaafi nuti nama 8 egaa. Gaafas ana Komaander Faqqadaa Raggaasaa, Komaander Taganyii Raggaasaa maqaatu walda'e obbolaa miti jarri kuni Komaander Getaachoo Gammadaa nama inni takka ammoo argee hin beekne nama 4 bakka firaatti fidanii itti dabalamanii dhumarratti warri kuni nama lamarraa kaafe nama 5 poolisiin yeruma mataasaa yeruma barbaade gadhiisee dhumarratti ani hafe jechuudha. Nama 19 immoo fidanii ambiraanitti dabalan malee dhimmi isaa akka siyaasaatti murtaa'e. Faqqadaan hojiirras hin jiru hojiirra ari'aniiru. Ture erga hojiirra ari'ame imbaasii Ameerikaa keessa hojjeta. Gonfaadhaan qaxarame.
Kana keessa gaafa dura qabamnu sana anaan mana dukkanaa nagalchanii isaaniin hidhamaadhuma biraatti makanii mana dukkanaa sana keessa ji'a tokkoon ture. Waan hin dadhabu se'an. Ijoolleen keenya gowwaadha yookaan garraamiidha. Ani hojiin jaalladhu gaafan hojjedhu dadhabee hin beeku. Ammallee hin dadhabu. Manni suni firaashii qofa dhakaa, firaashii tokko. Firaashii keessaa baasaniiti moofaa waan xiraa garmalee badaa mana fincaanii keessaa ba'e tokko achi kaa'anii achi nagalchanii seenaa mana hidhaa Itoophiyaa kana achitti waggaa 50 dura Maammoonis bara achitti fannifame. Maammoo Mazammir Maayikalaayii sanatti Akeeliluu Abta Walditu taa'ee fannisiise. Seenaan kun beekama waan ta'eef baay'ee hadhaa'aa miti. Kana caalaa maal dabarsan ijoolleen Oromoo waliin beekna miti. Waliin quba qaba. Mana dukkanaa keessatti hidhamuu, qabbana ta'uu, nama arguu dhabuu qofti laaftuu bara Oromoo Itoophiyaa keessatti waan fooyya'edha. Kanaaf akka fooyyeettan ture jechuudha. Gaafa guyyaa lammaffaa Komishinar Jeneraal Daggifee Badii dhufee dirree waraanaatti qabamte miti hinaan jedha. Lakkee Meeksikootti na qabanii. Bar waraana irratti booji'amee dhufe naan jedhanii naan jedha. Asuma Meeksikootti na qabanii. Of jiraachisuu waan irra jiraatuuf abaa'uun miseensa isaaf miindaa waan hin kaffalleef BGI'n hojii barbaacha dhagee. Dhuguma BGI gaafa dhaqu maal hojjechuu dandeessaa? Ani hoogganaa waraanaan ture, makaanaayizdiin ture. Innaan asii egaa hojii siif ta'u ammasiin arginu. Garuu immoo dur waggaa 25-26 dura qondaalummaa kan itti baratte waraqaa sana fidadhu. Gaafa barbaanne immoo si waamna naan jedhanii akkasitti romboo balbaluma sanatti na qaban jechuudha. Sana booda ji'a tokko booda ji'a tokko dura biiftuu arguun qabaa jedhee mana murtiitti maddu. Kana poolisootatu murteessaa nani. Poolisootatu murteessaa hojii keenya miti dhimma bulchiinsaati niin jedha. Ji'a tokko booda ammas himannee abukaatonni keenya iyyanii hidhamaa isa kaan itti numakanii inni isa kanarra fooyyee qaba. Innuu baay'ee dhiphaadha. Mana kaarii meetirii 24 ta'u keessa 17 taanee jiru. Nama 17 hidhamaa. Nama 17. Bakki itti nyaannu achuma kafana jijjiirraa qabnu kaawwannu achuma. Inni sootee baay'ee hadhaa'aa miti. Maalii nan safara seete akka inni nadhoofne isa injiinar Masfinfaa dabarsanii nan safara. Isa Tasfaanfaa dabarsin safara. Isa Caaltuunfaa dabarsanii safarra jechuudha. Usmaayuu Muusaafaa akkamitti dabarsan? Isaan safarra. Isaan yeroo safarru fooyyee guddaatu jira. Baay'ee fooyyee. Akkasitti turre egaa inni mana murtii immoo seenaa biraatti qaba. Yoo barbaachisaa ta'e ibsuu dandeenya. Baatii 8 akkasittan ture. Manni murtii ati poolisoonni lakkiin waan beeknu hin qabnu kana jedha nuun jennaan jenne itti jedha suni maal jedha yoo kana dhaga'u tokko barumsi jira. Lammata immoo seerri biyyaa jira. Sadaffaan immoo wannoo jira sammuu namaa namni kan nama isa jechisiisu waa yaadanii badaaf tolaasaa adda baasanii waa xiinxaluudha. Maal walitti qabanii waltajjii irratti dubbatan abboo murtii tokkotu aga dhuma kanaatitti sifaana ture moo indi jijjiiramu mee kana daawwattoota keenyaaf. Gaafa duraa mana murtii idileetti dhiyaanne shoror keessaan jedhame. Beellama 3. Mana murtee idileetti gaafa dhiyaannu sana torbeedhaan nu beellama. Nama 8 taane jechuudha. Beellama 3ffaa booda shoror keessaan nuun jedhanii labsii sana kaasan jechuudha. Labsii sana fidan. Seera labsii sanaan immoo poolisiin baatii 4 beellama gaafachuu danda'a. Gaafa tokko kan nu ajaa'ibe galleeyyuu maal namni kun nu beekamoo maaliif fuula keenya dhokata ka jennu daanyaan sun ol jedhee nu ilaalle akkasuma jedhee maqaa keenya nu waame beellamni baatii tokko eeyyamameera jedhu.
gallee haasofne mana hidhaatti achi poolisii dhaabaatti deebine maal namni sun nu keessaa nama beekuu qaba maa ol jedhee nu ilaalle namni kun maa ol jedhee nu ilaaluu dadhabe gaduma jedhee maqaa keenya waame poolisiin qorataan guyyaa 28 gaafateera guyyaa 28 eeyyamameera dookumentiin isaan harkaa qabani haga kanatti waraqaan dhani waraana bilisummaa Oromootti leenjisuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 afaan Oromootiin barreessedha mana kiyya yeroo sakattaan argatan 2007 jedha barreeffameera inni ammallee mootummaan isitti hojjeta biyyi biraas itti hojjechuu danda'a anis carraa'uun argadhe jaarmiyaa eegumsa dhaaba dhuunfaa kan mootummaa abbaa fedhe ammallee ittiin hojjechuu nan danda'a nan barsiisa intarneetii irrallee guute kasana caala intarneetii irra baasuu dandeessa beekumsa namootaati bara beekumsa namootaa intarneetii irra guutame akkuma waan fayyaa waan barnootaa waan qonnaa jiru waan waraanaa kun jiru sana qofaa qabatan kana arganne mana isaatti fi naaqifaa Eertiraa 300 argatan mana kooti gaafa sakattaa naaqifaa Eertiraa 300 waraqaa kan kanaafi booda yeroo dheeraa booda immoo baatii 8 booda kan inni bilbila irratti taasise kan inni feesbuukii jedhanii irra guddaan isaa soba barreeffamee dhufe gaafa duraa garuu poolisiin kanuma qofaa qaba maatii kiyya dubbisan qorattoonni maatii kiyyatti maal jedhan seete nurran ilaalee naa cubbuu nama kanaa keessa hin jirru jedhan murteen kun nu miti adaraa jedhanii gaafatan jechuudha hiriyoota keenya nurran ilaalee naa cubbuu namaa kana keessa hin jirru waan godhaa jedhamne gochaa jirra jedhan akkas ture. So mana haala mana hidhaa keessa jiru sanattan ammallee si deebisa. Beesistee ijoolleen Oromoo achi jiran akkam turan yaan dhugaatiin bakka ciisichaa atu nutti himteetta mana xiqqoo keessa nama hedduu taatanii ciiftu dukkana keessallee akka turte nutti himteetta ka odeeffamaa jiruuf kan dhageenyu garuu mootummaarra dukkanna feeraa nama dhiphisuun psychologically torch godhuun physically torch godhuun dhaabbateera jedhamee galgalaa ganama labsamaa odeeffamaa daawwatamaa ture maakalaawinis amma immoo kasirraa dhageenyu mana dukkanaa akka turteedha ilmaan Oromoo hedduunis saba biraallee haa ta'u bakka tokkotti mana xiqqoo kaarameetirii xiqqaa keessatti ka bakka ta'aniif ka'an hin qabne keessa akka bultan nutti kaaf mee isa kana daawwattootaaf nu bal'isiiti. Egaa mana sanaa gaafan ba'u dhufanii diiguu jalqaban mana nani keessa ciisu. Maali jennaani ishee amma mana murtii federaalaatti pirezidaantii eenyu maqaa kana yaadadhu dubartii dhuftee ilaaltee Ma'aazaa Ashannaafi aadde Ma'aazaa Ashannaafi dhuftee ilaalteeti ilmi namaa akkamitti kana keessatti hidhama diigaa jettee murteessitee jedha haa diigamu manni kun diigamee kilaasiin 4 walitti dabalamee tokko haa ta'u foddaan itti haa tolfamu yoo kana gochuu dadhabdan immoo olmaa sagalasaa diigaan jettee jedhanii koomishinar Dagifeenfaa kana nutti himanii manni ani keessa jiru suni gaafa diigamuu jalqabu achi gara wanni itti nu dabalan jechuu gara hidhamaa sakaalitti. Amma gaa hankeenya sitti meera ijoolleen dalloo mannaarraa dirree dawaarraa beegii wambaraarraa ijoollee qotee bulaa namni isaan gaafachuu hin dandeenyetu waliin jirra. Irra guddaa kan nama beeku akka umuriittuu akka carraa tureettu ana namni anaan na gaafata maatiin ijoollee kanaa dhufuu hin danda'an achi nyaata mootummaan haga ta'e dhiyeessu numa jira irra guddaa isuma anaaf dhufuu qooddanna jechuudha ijoolleen hin beelofti akka kiyya miti namni gaafa dargaggummaasaa akkuma humna qabu sana inni beela nyaata baay'ee isa barbaachisa ijoolleen beelofti jechuudha kanatti ture. Maatiidhaan wal arguu waan akkasii hoo amma fakkeenyaaf
warremma halaalaa dhufe kun egaa silaa uumaatiin nama dalloo manarraa ka'ee guyyaa guyyaan dhufee gaafatus hin jiru. Wama dhufee immoo sa'aatiin itti gaafatan kunis rakkoodha natti fakkaata. Akkam ture mee naannoo kanatti maatiin arguu yaada ofii ibsachuu maatii wajjiniin naannoo sana gaafa dhaqnetti kan maakalaayii silaa wacaafuu karaan itti wal dhaga'anis hin jiru, sibiila guddaa shibootu gidduu jira, nam tokko tokko dhaga'uu hin danda'u, sirnaan bakki taa'anii maatii wajjin itti haasa'an hin jiru, shiboo keessan walitti iyyama namni dhibbis yoo gamas hin jiraate kan gaafatus dhibboo ta'e akkasuma walitti wacaa nam tokko jecha tokko namni waliin dhaga'u. Carraan biraa ture bakka itti maatii wajjin taa'anii waatti namni dubbatuu fi wal argu. Isa kana egaa bakka itti nu gaafattan sana argite miti jaalbarreen tun achi ga'uu fi balbala 5 dabarree dhufna. Isa booda balbala 2tu jiraatu argite. Cufaa 7 qaba manni sun. Yeroo 7 sitti cufan. Manni suni asii ol kaaree meetiriidhaan samii argita. Yoo mana ciisaatu gadi baata. Manni ati keessa ciiftu suni manni dura manni dukkanaa sunis manni inni booda hidhamaa isa kan wajji walitti makamnes sagaleen inni keessa alatti dhaga'amu. Akkasitti tolfame. Akkasitti diizaayinti. As teessee balbalaa ala jiru nama jiru sanatti iyyitee dhageessuu hin dandeessu. Isa alaatu keessatti dhaga'ama malee. Waan kana gaafachuu yaale. Anaaf hojii kootis. Manni kun akkamitti ijaarame? Mana haaraa bar reefu waggaa 7-8 erga ijaarame. Jennaani deemnee exact akkatti manni kun akkasitti ijaarame. Diizaayinii isaa South Africa dhaqanii bara apartheid warri adii gurraacha keessatti hiraarsuuf hojjetan irraa fide. Diizaayinii mana kana. Hambara 60-70 dura hojjetame jechuudha. Isa fidanii akkasitti ijaaran. Amma gaafa mana dukkanaa jiru haa hirraanfatanii adiisanii mana duubaan dijitaal cufama sitti. Waajjira keessa taa'anii sitti cufu. Kanaan dura akkasitti cufanii namni achitti jalaa du'eera hirraanfatanii. Dijitaalii cufama manni dukkanaa sun. Ijoollee muka xurrii tokkotu isan sila siin jedhe gaafa abaa'oon aseen walitti bu'insa dhalate jedhamu sana ijoollee jaatu mana dukkanaa sana isan ani qofaa koo keessa ciisu jaata ani keessa ciisu. Mana firaashii takka caalaan diriirsin. Nama darroo jenna isa yaada dhaga'uuna dargaggeessa. Akkatti na argan hin beeku yeroo ba'u fincaan baatu foddaan manaa xiqqoo kan namni keessaan alaan yeroo darbu argamutu jira. Maqaa kiyyas akkatti dhagaan hin beeku yeroo poolisan waaman dhagaan hin ta'e hin beeku Oromoodhuma jedhanii sagaleen silaafuun dhaga'amu manni narraan banamiin oole jennaan iyyanii tuman jechuudha balbala sana. Iyyin dhaga'amu tuman balbala tumanii poolisiin dhufe nama asitti ajjeesaa jirtu banaadhanii dhufanii narraa bansiisan jechuudha. Mana kana gaa akkasitti tolchan. Exact bara apartheid warri adii gurraacha keessatti hiraarsuudhaaf akkamitti tolchan ka jedhamu injineroonni asii South Africa dhaqanii ilaalanii fidanii asitti ijaaran. Manni sun kanaaf akkas rakkisaa ta'e jechuudha siin jedha. Mee waa tokko si gaafadha. Akkuma jalqabarra kaasee dadhabdeetta qaamni keetu hin hima rakkoo sirra ga'e. Gama reebicha waan akkasii ijoolleerra waan ga'u sirrallee wanti ga'ee jira wanti quba qabdu achi keessattis haa ta'u achiin alatti innaa qabamanii dhufanis innaa gara bakka amma turtanii fi dhumarras bakka turtan sanatti wanti ga'e alatti illee ijoolleerra innaa dhufa wanti himamu jira. Ijoollee gaafa qabanii alatti tumanii qabu ijoollee keessaa. Achi poolis waajjira wanni buufata poolisii sana gaafa jirru nuti tiishertii alaabaa ABO qabu qabna. Kana uffannes mana murtiidhaan jechuudha. Tiishertii warri ABO'n Amaaraa Taarikitti Addasaal ka jedhu uffatu. Arbanyoochi Gimboot 7 ka jedhu ka uffatu jira hidhama.
isaaniin namni gaafatu tokko hin jiru. Ajajooti poolisii achi jiran sun alaabaa ABO sana baay'ee jibban. Baay'ee jibbanii. Maakalaawii. Baay'ee jibbanii. Anaa fi Amaanu'eel Beekkataa duras qilintoo ture bara dheeraa. Nama umuriin isaa mareef waggaa 26. Nu waamanii komaander poolisii bulchiinsa hidhamtoota gaafatamaa eegumsaa akka ta'e Oromoodhaa komaander Asaffaa Birruu fi namni muudama raankii komaanderii keewwatu maqaa isaa hin beekne nama dhalootaan nama Tigraay akka Tigraayitti loqodu federaal poolisii irraa nu waamanii anaaf Amaanu'eel mucaa xiqqaanaaf dhala ta'uudha. Oromoo ijaaraa jirtu as keessatti wal gurmeessaa jirtu waajjira sakuriitiirraa jarri kun quufaniiru likkiitti galchuu dadhabdan nuun jedhanii kana booda tarkaanfii fudhannaa jedhan. Nuti seeraan ala waan hidhamneef maaksimaam seeratti dhimma baana. Seerri akka kabajamu barbaanna. Kaayyoollee qabna, mul'atallee qabna, as keessatti miidhaan akka nurra ga'ullee hin barbaannu. Ni injifanna. Baanee hojii qabna. Warra abdii kute miti. Kanaaf nuti seeratti hin buunu. Seeratti bu'uun barbaannu. Ka seeratti bu'e isin waan ta'e. Isa mormaa jirra. Kanaaf seera kabajnaa. Isa likkiitti isin galchina jettan immooyyuu amma eegalaa jenna. Amma asuma eegalaa. Isa kanaaf sodaatti hin qabu. Jennee deddeebisanii nu waaman egaa anaaf Amaanu'eel waanuma feetan godhaa. Inni dhumaagaa nama hiraarsanii ajjeesuudha. Haga achiitti qophaa'aadha nuti. Yoo sirna uumaadhaan dhala du'aan achiyyuu waan gootan jiraate immoo isintu beeka itti fufaa. Kanatu ture sodaachisuu qofa. Nama doorsisuu barbaadu. Kasi dhibu kunis ajaja waajjira tikaarraa dhufe jedhan afaan isaaniitiin komaaanderoonni. Waajjira tikaatu jarri kun quufanii wal ijaaraa jiru biyya jeequuf isiniin jedhe rakkanne likkiitti galchuu dadhabdan nuun jedhanii jedhan. Akkasuma jedhan nuun jedhan. Argita miti ati komaander jenna. Nuti jeeqna namatti buuna nama lollaa arrabsina nama arrabsina. Poolisii haa ta'u saba adda addaa warra hidhamee nu faana jiru waliin namni nu himatu jira. Kasi dhibu qilinxoos dhaqnee maayikalaawii sanattis namooti guguddaan dhimma adda addaatiin himatamanii dhufanii muuxannoo irraa maal beeku seeti. Nama shoror keessaa jedhamee himate waliin hidhamuu barbaada. Isatu naamusa qabaa jedha. Isatu namatti hin bu'u jedha. Safara mirga ilma namaa ka beeku kan muuxannoodhaan argine waggaa 10 kana keessa warra shoror keessaa jedhamee himatamedha. Dhugaa namaatti hin darbanii. Ammallee qilinxootti namni shoror keessaa jedhamee hidhamee asii maayikalaawwitii gaafa gadi bu'u namni guguddaan kun inni saama nu biraa seenu kilaasii keenyaa seenudha. Kan nu jibbu sirna jechuudha. Namni dhuunfaan nu jibbu. Namni dhuunfaan kuni Amaara haa ta'u, Tigraay haa ta'u, saba utuu addaan hin baasiin Oromoo shoror keessaa jedhame kana isa waliin hidhamuu barbaada. Namni tokko namni mirga namaatti bu'u. Kan muuxannoodhaan arganiiru jechuudha. Kanumatu ture egaa. Erga immoo qilinxoo dhaqnee suma dhugaa baay'ee fooyya'aa. Baatii 3 achi ture. Baatii 3 walakkaa. Fooyya'aa. Haraasmentiin hin jiru. Poolisiin dhimma namaa bira naqu. Manni ciisaa isaanii fooyya'aadha. Bishaan akka barbaannedha. Manni dhiqannaa, manni itti fincaan qulqulluudha. Hidhamuun keenya sirnaan dhala. Ta'us bakki itti hidhamne sun isa duriirra fooyya'aa ta'uu isaan argu jechuudha. Gaarii. Egaa si qofa odoo hin taane ilmaan Oromoo hedduun egaa ati waan beekamtuu fi kan hin beekamne kan maaliif dhuftanii ABO simattan jedhamanii hidhaman guyyaa sanarraa kaasee egaa ammaatti akka mana hidhaa jiran baay'een isaanii nutti himteetta. Isaan allas immoo hoogganoonni fi qondaalonni ABO kan akka Yaazoo, kan akka Kaayyoo Fufaa, namoonni biraa hedduun namni
buraayyuudha mana ABO'dhaaf kireessitee hidhamillee akka jiruudha otolosaa namni jedhaman kananne dhaga'ee haa gadhiifamanii amma guyyaa muraasa kana keessa quban qabu. Ifaa gammachuu akkasii namoota hedduu dhagaa kan mana hidhaa jiru. Xumurri waan kanaa maali kama waliin laallu ta'a. Mee walitti qabiitii maalinni kaayyoo waan kanaa maal jettee tilmaamtaati? Maal barbaade gama tokkoon dimokiraasiitti ce'aa jirra rakkoon kana dura lammata deebi'een uumamu jechaa gama tokkoon dukkana keessattis deebisanii nama hidhaa ilmaan namaa bakka tokkotti akka ilmaan hantuutaa bakka tokkotti kan cuucii handaaqqoo naqanii akka wal koree walirra ciisee bulu godhuun nama hiraarsuun fiizikaalii qaamni kee hima waan atirra turte humtuu akkam tureedhee namni si gaafatu injireedhee yaadu akkuma kan namoota biraatiif haaluma jiru afaan keetirraa dhageenyuuf malee suruma kee kaleessa fi dheengadda maxxanseerraa namni waa hedduu jedheera. Deebii kana caalu namni barbaadus hin jiru. Haa ta'uutii garuu maalinni kaayyoonsaa wanni kun walitti dabaltee yoo laaltu akka nama siyaasaa tokkotti akka nama muuxannoo jireenya kee keessatti bakka adda addaatti qabsoo kana keessattis haa ta'u waraana keessatti illee haa ta'u akkuma namaatti immoo hawaasa keessa jiraattu biyya keessa jiraattu kanarraa kaatee maalinni kaayyoonsaa gama tokkoon haddachaa gama tokkoon filachaa maalinni eessanis nama gaa. Inni kun egaa jaalbarreentuu seenaa dheeraatti duubatti deebi'uu feesisa. Waan kat godhamee mootummaan amma jiru kun eegale humtu waan haaraan hin jiru. Achi maayikalaawii sanattidha. Dooktar Fidoon dhufanii na gaafatan. Fidoo Ibbaa. Gammachuu naan jedhee mucaa xiqqaa waggaa 20 immoo na bira jira. Inni immoo anaaf ilma. Fidoon immoo anaaf abbaa naa ta'a miti. Umuriidhaan hin ta'u na abbaa. Waggaa 45 har'aa asan ture maayikalaawii kanaan. Anadha. Jedheeti gaddee hidhamuu koo miti. Dubbii eegalle sana otuun fixiin si bira ga'ee dhala koo bira ga'ee jedha. Bar dooktar dhala kee bira miti akaakayyuu kee bira ga'ee bar kunoo argitaa mucaa kanaan jedha akaakayyuu keeti. Situ fixuu dadhabe miti nutu si sooruu dadhabe jennee nummoo of komane. Situ dadhabaa ta'e miti nutu dadhabe. Ilmaan keetu si sooruu dadhabe. Isaati eegalte xumuratti gochuu dadhabne. Mucaan inni xiqqaan immoo anaan. Inni anaaf ilma ta'u kun Sintaayyoo jedhama. Bar otuun ani jiru ati hidhamuu kee nan saalfadhaan. Ati nama guddaa jaarsaan. Akkasitti uf kokkomannee adda baaneen siin. Dubbiin kun seenaan isaa dheeraadha. Inni amma jiru kuni ani ijoolleen keenyaaf nan gadda. Tarii beekuuyyuu walakkaasaan jedha Dooktar Abiyyi fa'a. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana seetilarii fi birookeriitu mootummaa jaarrata. Seetilarii fi qubattuu lafa Oromoorraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa jaarrate. Dooktar Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Settlers lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa dabalachuu warra barbaadaniif warra immoo waa hundaa gabaa baasan Oppiidiyoon bar haadha isaas gabaa baasa. Haadha manaa isaas gabaa baasa. Ilma isaas intala isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas Oppiidiyoo biratti waan inni gurguramne homtuu hin jiru. Amantaan isaas inni gurgurama, sabummaan inni gurgurama. Waan inni lafti abbaas inni gurgurama. Warra kanatu marji godhee mootummaa jaarrate. Warri kuni
ammaaf yeroof humna qaban isaantu warra kana didu hidhaa jechuudha. Hidhaan kuni bari nama kuma 9 oltu jira. Oromoon illee kana quba qabaachuu qaba. Kan mana hidhaa jiru kuma 9 ol maqaa ABO'tiin kan hidhaa jiru. Onarraa gandarraa jalqabee hamma federaalaatti. Warra kana didutidha. Maaf kana ta'a? Lafti bara abbaa qaba. Qeen abbaa qaba. Obboleessi koo maal lafa gurgurata? Qubattummaa lafa bitti. Seerri mootummaa biyya kanaa lafa gurguruu lafa bituu ni dhowwa. Laftiin gurguramuu lafti kan mootummaaf kan uummataati jedha. Warra kana didutu mana hidhaa seena. Abiyyiin ijoollummaa isaarraa jalqabee hin beeka. Nama waliin jiraachuudhaaf namatti ulfaatu miti. Amalli isaa abbuma fedhe waliin jiraachuu danda'a. Akkasumatti ergannee quxisuu kos waan ta'eef gaafa waa itti ammaatti immoo dhufee waan itti hafuura baafatee keessumaa gaafa lola baadimmee san akkasitti jiraanne waamnee wal erganna. Ka aadaattis isatu naaf xiqqaa. Inni na ergatee hin beeku. Kana quba qabaachuusaa garuu nan shakka. Odeessa kana quba qabaachuusaa. Waa tokko immoo argeensiin jedha beektaa jalluma jedhee miti. Dooktar Abiyyi mana hidhaatii waamee na dubbiseera. Waajjira isaatti. Amma baatii tokko dura. Na waamee gaafa na dubbise maaliif akkan ani hidhame kan inni quba qabuu fi kan inni itti himatame waliin argu. Waliin fakkaatu. Maal naan jedhee siin beekaa waliin guddannee waan jedhamu kana waan jedhame sana amma ibsuun barbaadu waan jedhame kana gammachuun akkamitti yaadaa jedheen ajaa'ibee jedha. Sodaatu natti dhaga'ame yeroon kana dhaga'u. Sodaa akkamiin natti dhaga'ame seete. Mootummaa biraa ka gurbaan kun quban qabnetu jiraayi. Ka odeessa isaaf ka biraa kennu. Ka biyyammoo akka biraatti hoogganu. Tu jiramoo maali? Nama jechisiisaa jechuudha. Tokkoof lama kan hin qabne qubattuu fi dallaalaa lafa Oromootu mootummaa walitti ijaarratee Oromoo joorsaa jira. Yeroof. Waan Finfinnee kun maaliif akka danqaa keessa seenee beekta miti? Waan Finfinnee yoo yeroo qabaanne sallee waa jechuun hin danda'u. Itti fuufe rakkoon hin jiru. Finfinneen kun lafa warra Tuulamaati miti. ABO'n waan Finfinnee qofaatti waan jedhu hin qabu. Sagantaa siyaasaa akkuma ani baratte miti jaalbarreentu. Heeras seeras waan Finfinnee qofaatti waan jedhu hin qabu. Oromoo, Oromiyaa fi daangaa Oromiyaa jedha. Gaaffiin Oromoo yoo deebi'e hin deebi'aadha. Oromoon eenyu akka ta'e waliin beekna. Eenyuun Oromoo akka jedhu ABO'n. Oromiyaa jechuun weerara Minilikiin duratti lafti Oromoon irra jiraachaa ture kan Oromooti jedha. Kan Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtudha jedha. Kun immoo kaabaan digirii haganaatiin, kibbaan digirii haganaatiin, bahaa digirii haganaatiin dhiyaana kan irratti argamaa jedha. Finfinneen achi keessatti ganda tokko ganda gosa warra Tuulamaati. Finfinneen ABO'oof Asallaa jechuudha. Asallaa kan Adaamaa jechuudha tokkuma. Biyya namaarra baay'attee fi abbaa biyyaan taatu. Akkasutu ta'e Minisootaatu Oromiyaa jedhama. DCtu naannoo Amaaraa jedhama jechuudha. Magaalli Ingiliz London warri dhalootaan Ingiliz keessatti maanuuriittidha. Garuu biyyi kan isaaniiti. Abbaa fedhetu dhaqee keessa jiraata jechuudha. Hidda waan Finfinnee kun harkisu beeku. Warri Tuulamaa dur tuujuba owwaalchaa qabu miti. Isin huujuba jettuun sin. Atis Tuulamaa kan siin jedha. Huujuba warra jedhu jira nuti gara dhiyaatti tuujuba jenna. Bakki owwaalchaa kun jira amma. Bakki owwaalcha warra Gullallee jira. Namnu hin jiru. Hawarra Galaan jira. Namnu buqqa'ee dhume naannoodha. Hawarra Moojoo Motorraa jira. Hawarra Qaallittii jira.
hin jiru. Owwaala kana qotaniiti buuldoozeriidhaan qabbannaatti dabalan lafee abbootii keenya. Qabbannaan fuudhee Awwaashitti dabale. Awwaashiin burtukaana babbareedaatu biqile. Isa nyaanne warra haraamaa taane jechuudha lafee abbaa keenya nyaanne. Lafeen abbaa keenya fertilaayizerii ta'ee lageen Awwaash irratti shonkoraa, sukkaaraa fi burtukaana oomisha. Nummoo isa nyaanne. Barri haraamummaa kun aga dhumatutti roorroon Oromootti fufaa jechuudha. Kanaaf waan kuni gama ABO'ootiin jabinaan itti fufamee Oromoon bakka silaam ga'uu malu yoo ga'e baakfaayir yoo godhe eessa akka ga'u beeku. Baakfaayir yoo godhe bakki sharaateen jiru oburuu warra eenyuutii ka jedhu dhufaa jechuudha. Eenyu oburuu eenyuuti sharaateen bakki jiru. Warri Tuulamaa ni beeku. Bakki giyoon jiru kun oburuu warra eenyuuti ture, maasii warra eenyuuti ture ni beeku. Kafalmannu lafa abbaa keenyaaf lafee abbaa keenyaaf warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jechuudha. Inni kun itti fufa. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon hin fixatin. Itti fufa. Hidhaan kun itti fufa. Fakkeenyaaf fooyyeedhasii nama gaddisiisas mana masaraa Minilik televiziyooniidhaan arga. Televiziyoonii qabna Qiliinxootti. Mana hidhaa sana erga Qiliinxoo dhaqne. Ni bareeda jechuudha. Ka bareechanii tolche. Baay'ee namatti tola. Abbaan haaromsatee mirga isaati. Ni bareechata. Yeruma sana kumsaa morodaa immoo mana hidhaa akka ta'u murtaa'e jechuudha. Masaraan kumsaa morodaa. Kana qabtee jiru. Kana qabtee. Amma mana hidhaati bara. Masaraan kumsaa morodaa mana hidhaati. Haran nagayani. Yeruma inni kun haaromfamu inni suni dargaggeessi leeqaa akka keessatti hidhamu murtaa'e jechuudha. Dargaggeessa leeqaa fi furmaatatu argame. Hidhamuun isaa erga oolle waajirri poolisii achi jiru bara dheeraa dura waan hojjetameef namni 500 haa hidhamu yoo jedhame poolisiin achi lakki bakka ittiin hidhuu hin qabu jedhee diduu mirga waan hin qabneef kan inni dhufe daandii OPDO irraan waan ta'eef ijoolleen leeqaa walirra ciisaa turte jechuudha. Hidhamuun isaanii hin oolu lafa xiqqoo bal'aatti hidhamanii amma. Masaraa warra Morodaa Bakaree, kumsaa Morodaa fa'aa bal'aadhaa dallaansaa. Ijoollee leeqaaf kunuu furmaata. Kunuu bar furmaata. Isa kana falmuutu, isa kana arguu dhaga'uutu, ija banachuutu nama hiisisa mootummaa Itoophiyaa biratti. Waan lafaa fi lafee abbaa ofii falmachuu. Kanuman jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kan waliin turtii godhaa jirru Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Waggaa tokko oliif erga hidhamee booda tibba kana mana hidhaatii bahee guyyuma 2-3 keessatti gara istuudiyootti yaamnee marii gabaabaa kana godhaa jirra. Isumarraa seenaa dhaga'uudha malee gaafiif deebillee jechuu hin dandeenyu. Waanuma keessa dabarsee fi akkaataa mana hidhaa ture. Turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u.